Bullish flag pattern continuation pattern jennee adda baasuu dandeenya jechuudha. Continuation pattern jechuun piraayisiin irraan olee deemaa ture yeroo wayiitiif haara galfatee boqonnaa fudhatee itti fufuudhaaf gara fuulduraatti itti fufa jennee seetaappii akkasii kan nuti eeynu paatarnii nu taasisan keessaa isa tokkodha jechuudha. Kana keessatti immoo flag pole kan jennu jira. Flag pole jechuun steep impulsive upward move driven by strong moving buying position jechuudha. Fakkeenyaaf steep kan ta'e maal godhe fakkeenyaaf asii qad je'eeti kanatti ol deemee naannoo kanatti kana gad deebi'eeti haara galfatee jechuudha. Kanaafuu leegiin asirraa ka'ee hanga oliitti ol deemu guddaan kun flag pole jennee lafa fudhachuu dandeenya adda baasachuu dandeenya jechuudha. Inni biraa flag kan jennu immoo isii tana jechuudha. Haara galfachuu yookaan immoo xiqqishoo dudduuba deebi'uu kanaatu flag jennee lafa keenya jechuudha. Fakkeenyaaf kanaaf short consolidation phase usually sloping down or sideways. Sloping down jechuun tun egaa akkana ol kutee bifa kanaatiin akkanatti xiqqishoo gad fudhachuu ni mala yookaan immoo ol deemeetuma akka kanatti consolidate ta'uu ni danda'a jechuudha. Kanaafuu consolidationii xiqqishoo yookaan immoo down trend fidee fi sideway ta'e kanaatiin flag jenna jechuudha. Kana jechuun alaabaa jechuudha karaa biraa. Fakkeenyaaf akkanatti ol deemee alaabaan bifa kanaatiin xiqqishoo gabbuutii miti. San booda piraayisiin dhufee naannoo kana ol baanaan qad je'ee ol deemuudha akka ol deemuuf deemu nu agarsiisa jechuudha. San booda break out waan jedhamutu jira jechuudha. Price breaks above the flag's resistance resuming uptrend. Kanaafuu piraayisiin akkanatti flag poolii kanaan ol deemee jidduutti dhufee flag kana eeganii agarsiisee booda kaandilii wayiin takka dhuftee bakka kanatti break out gootee bakka kanatti yoo inni faqa cuftu taate paatarniin kana booda itti fufuun uptrendii agarsiisuusaa nutti himaa jechuudha. San booda maaliin mirkaneeffachuu dandeenya? Egaa volume ilaaluu dandeenya jechuudha. Strong volume on the flag pole. Poolii kanarratti hoggoonii fi kaandiliin tokko zoonii kana cabsee ol bahu volume guddaa yoo agarsiisu taate agarsiisu taatee fi saniin dura immoo xiqqishollee ta'u consolidationiin jiraachuusaa yooniif agarru taate piraayisiin kun kana booda gara fuulduraatti waan deemuuf bakka kanarratti baay'ee seennee stop lossii keenya asirra keenyee take profit immoo fageenya asii fi kana jidduu jiru kana takka fudhannee naannoo kanatti take profit keenya fudhachuu akka dandeenyudha jechuudha. Amma immoo bullish flag pattern kana haala kamiitiin trade goona? Inni dura bullish flag pattern chart irratti akkamitti adda baafannaa? Erga sana adda baasnee booda immoo confirmation akkama eeyneeti trade keenya fudhannaa kan jedhudha jechuudha. Inni dura identify sharp upward movement followed by small downward sloping channel. Sharp upward bakka innatti qad jee asirraati ol ka'ee kana laallachuu dandeenyu qabna jechuudha. Fakkeenyaaf piraayisiin asirraa ka'ee maal godhe? Sharpii up ol deemee jechuudha. Jalatti fakkeenyaaf gara PP 500 takka naannoo kanarraa ka'ee hanga asitti ol deemee jechuudha. San booda hoo downward sloping agarsiise jechuudha. Downward jechuun yeroof akkana gad deebi'ee asirraa dhufee kana gad deebi'eeti maal agarsiise? Filaagii uumee jechuudha. Bakka sanatti maal uumee jechuudhaaf bakka sanatti maal uumee? Filaagii uumee jechuudha. Kaasiin oloo deeme kun immoo maal jennee? Flag pole ture jechuudha. Flag pole jechuun tuni maali? Sharp upward asiin qad jee ol deeme kanaatu flag pole jennaani san booda xiqqishoo oduu duuba deebi'ee downward agarsiiseeti filaagii uumee jechuudha. San booda confirm breakout. Breakout candle close above the flag's resistance with rising volume. Piraayisiin dhufee erga bifa kanaatiin filaagii uumee booda gara gubbaa sanitti voolumii agarsiisuun yookaan immoo breakout godhuun zoonii kana breakout godhee gara olitti cufuusaa mirkaneeffachuu danda'u qabna jechuudha. San booda immoo eessatti loongi seenuu dandeenya. Loongi jechuun baay'eedha. Baay'ee positionii keenya kan seennu eessattidha? Kaandilii breakout godhe irratti jechuudha. Fakkeenyaaf kaandiliin breakout godhe bakka tana waan ta'eef asirratti maal godhuu dandeenya? Baay'ee positionii seennaa stop lossii keenya jira keenya take profit keenya fageenya asii fi as jidduu jiru kana ol qabannee fakkeenyaaf naannoo kanarraa hanga naannoo kanaatti hanga naannoo haayiin kun uumamuuti take profit keenya as keenyee stop lossii keenya immoo kaandilii breakout godhe kana jalatti stop lossii kaa'uun bakka kanarratti loongii seennee yookaan immoo baay'ee goonee piraayisiin kana booda ol deemee take profit keenya akka inni smash nuuf godhu yaaluu danda'u qabna jechuudha. Yoo immoo faallaa keenyaa akka deemeef ta'eef immoo piraayisiin qacolatti gaffagaatee kaapitala keenya kanarraa qacolatti hin miineef stop lossii keenya naannoo kana jala kaa'uudhaan riskii keenya minimize godhuu ni dandeenya jechuudha.
San booda egaa stop loss eessa keenya jennee flag slow jala keenya jechuudha. Kaandilii uume kana jala isaatti stop lossiin keenya take profitiin keenya immoo false height. Fakkeenyaaf pooliin kun fageenya asirraa ka'ee hanga asii dhufe kana asirraati ol lakkooyinee take profitii gubbaa kanarratti kaa'uu ni dandeenya. San ta'uu baannaan immoo risk to reward ratio takka gara lama fudhannee bifa kanaatiin tireedii fudhachuu ni dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf asitti fakkeenya akka fudhannu taateef piraayisiin maal godhee bifa kanaatiin ol deemeeti naannoo kana gahee. Naannoo kana gahee jechuun fageenyi asirraa ka'ee hanga asii deeme kun pooliidha jechuudha. San booda maal godhe egaa naannoo kanatti filaagii agarsiise. Filaagii agarsiise jechuun konsolideeshinii uume yookaan immoo daawun tirendii xiqqishoo takka uumeeti kaandilii kanaan bakka sanatti bireek aawut godhee jechuudha. Kaandilii kanaan bifa kanatti bireek aawut oguu godhe immoo maal godhe voolumiin akka kanaan guddachaa deeme yoo ilaaltan ta'eef kaandilii bireek aawut uume kanarratti voolumiin raayis ta'e jechuudha ol guddachaa dhufee kanaaf kaandilii bireek aawutii uume kanarratti baay'ee seennee asirratti baay'ee poozishina seennee stoop loosii keenya immoo filaagii kana jala kaa'uun teek piroofitii keenya fageenya asirraa hanga asii jiru kana ol tilmaamannee naannoo kanarratti teek piroofitii keenya kaa'uudhaan sanboota piraayisiin bifa kanaan ol deemee teek piroofitii as ture kana akka inni smaash nu godhee piroofitii nuti argachuu qabnu nuuf kennu taasisuu